مي واقعيون هرم دبرتي هودا مي واقعيون قام دبرتي يتدلتا سبحان الله يوم جافا دبسو واللالته akkanumatti mee sammuu keetii yaadi waaqayyoon akkamitti dhalata dubartiin akka kiyyaa akkamitti deettee kan inni deette moo ka'eetini macaafa qabattee shubbisuu osoo hin taane qabattee istaayilaan footoo itti waliin ka'uu osoo hin taane qabattee karaarra deemtee waan macaafni keessa hin jirre dubbachuu osoo hin taane jalqaba barsiisuu osoo hin taane ofii teetii gadi itti jedhiitiniin dubbisi maal jedha macaafni ani moo afaan kiyyaan maal jedha sammuun islaamaa amantaa akkanaati garuu moo waan hubatan keessat islaamummaan ila namaan hin madaallamtu nama sillaalina sheekha sillaalina wanti sillaaluu qabda yoo jiraate quraana rabbii karaa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ittiin dhufe karaa san qabachuu islaama ta'ee namni laa ilaaha illallah ta'ee jedheetini munaafiqni illee numa jira islaamummaa kana nama kalee itti dhufe siyaa ta'u nama duraan keessa ture siyaa ta'u nama itti dalagate qofatu jannata ittiin argata mikinaatu amantaan tun amantaa haqaati kan rabbiin nuuf kenne malee kan namni nuuf kenne miti wanti isheen barbaaddu nama duraan hanga abbaa torbaa islaamummaa himatee siyaa ta'u nama har'a islaamummaatti dhufe siyaa ta'u hundaaf qixaa kan itti dalagetu warra jannataa ta'a fakkeenya namoonni islaamummaatti dhuftanillee musliimtota hin laalina shamarran dammoo islaamummaatti dhuftanillee namni keessan nama islaamummaatti dhufe jedhanii keessan gariin rabbi jecha ofitti sin qabee sin barsiisuuf gariin dammoo ofiifuu kan ittiin dagalaa gannetu sin dogongorsiisuuf daftanii kaattanii waan hin taanetti hin galina irraaf qoxxamaa waa hedduurraa jalqaba irratti islaamummaan tun wanti isheen itti haajamtu yoo jiraate barumsa yoo barumsa qabaatte yoo gatteettee baratte yoo gatteettetiin qaraate jalqaba irratti rabbii keetiif ni gabbartaan jecha isaanii dheegdaa karaa isaanii qabattaanii deemta jireenya keenuu uffatta haraamaaf halaala addaan baafatta yootiin dammoo teetteetu macal jettee miidiyaa kanarratti xiqqoon nashiidaa gallakkistee dhuftee kadhattee mana nyaatatirra deemtee kadhattee kara garagarii deemtee distii hattee sinii galee kara keessatti narra kadhee mana kiraan qabu jettee birrii nama kadhattaa maal ta'a akkasitti hin deemamtu gaafa islaama taate rabbiif jecha tarii gaaf bakka rakkatetti sin cinaa dhaabbachuu dandeenya garuu biizinasii miti amantaan islaamaa amantaa biizinasii amantaa maallaqaa miti sinii galee amantaa jannataati malee amantaa maallaqaa miti jannata itti argachuuf dhufta malee maallaqa itti argachuuf hin dhuftu kana ofirratti beeku maallaqa itti argachuu gaafa barbaadde dhaqiitiin addaraasha keessa dhaabbadhu dhaqiitiin beete maqdasii keessa dhaabbadhu dhaqiitiin maayikii qabadhu dhaaba shunkurtiif dinnichaa dhaabbadhu sii galee amantaan islaamaa amantaa jannata itti argachuuf dhuftu duniyaa irratti milkaa'uu yoo feete akhira irratti milkaa'uu gaafa feete islaamummaa qabadhu abbaan feete yoo dhuftee amantellee nafsiyaa teetiif jecha malee musliimtota waa takkan gootu abbaan feete yoo kafartellee islaamummaa irraa waa takkan hirristu waa takkasin dabaltu sii galee ofii teetiif jahannama seenta gaafa dhuftee amantellee gaafa itti dalagattellee ofii teetiif jannata seenta sumayyaan sifaan abiddan seentu sii galee sheekin abbaa fee doktor zaakir addunyaa kanarratti beekama si wajjin jannatan seenu isarra waan dabaltu waan hirristu sii galee gaafa amante ofii teetii amanta gaafa kafartellee ofuma keetiif kafarta islaamummaadhaan waan dabaltu waan hirristu yoo rakkatte obsi rakkoo namni fayyaa qabu rakkaten jedhamu nama dhugaan dhufee rabbittiin amani laa ilaaha illallah jedhee yooma biyya keessallee ta'e yooma rakkatillee rakkoon jedhamu rakkoo yootiniini kan nama kafarsiisu ta'e silaalaa barachuu yoo feetan hubachuu gaafa feetan seenaa saabota duraanii dhaggeeffadhaa maal akka dabarsan islaamummaaf jecha har'a gabuu buluu miti lubbuu fi kan kenne jira sinii galee seenaa saabota afaan oromootiin ni jira dhaqaa isa buufadhaa dubbisaa isa baraa durumayyuu kanarra dhuftee amantee kan borudistii hatteetiin kafarte islaamummaa haqaan hin qabanne hin kijibda malee durumayyuu biizinasiis dhufte biizinasiin dammoo nu biratti hin hojjetu nama meeqa nu gargaara edee keessa nutti bilbilaa baatan no rabbiin si gargaaru rabbii keetitti jilbeeffadhuutiin hin boo'e jalqabumarrattuu jechuudha biizinasiin nu biratti hin hojjetu dantaa keeti kan isaa gaafa irratti dhaabbatu barbaadde oo mallee waan nyaatu dhabde obsi kijiba malee sa'aatii kana keessatti namni waan nyaatu dhabu Itoophiyaa keessa alhamdulillah ummanni Itoophiyaa ummata rahmataati islaamonni kun wallahi namni musliima wallahi
رحمة ولي فقد سنيقلي أمة حقات أنقبر بعدمو يوم والأمن اللي ولتجراه جباتا كان أفجتها صدقة في النفنا خرجوا في النفنا وأنا كسي نبرت نوجد حركوا بول كبداني برو قدين ديبسنا أمانتي كفرتي دانتاتي في وان طيب جتشو كناف إرتي أوبسي كرا كيسدين هرا شادا كبتي برو مدفتي تونون كدتين نما ميكاتي والله نهر إسلام ما فدتي سمية مياني بيكمتين كم انترفيو نقولي نانجران سيجالي مال بربادني وابرا بربادة جتشو كناف تسقبا دوباتوني كينالي جولة إسلام ما تفتكوني بتلاقي وربيا كيس جراتن ركني رمالي تاني دني تو دفاني سنتي بوان اسم mana nama ada lagi dani sintibeti nama digtani kan sin argat tanjechul bakka isan jarani tidwai goda afi male wan kesan dabar sitani latinafi isin gara laftan wan isin gara laftan if gara lafumma kesa sallalani isinitti fayyadaman wan sana mo hingorina namu yo rakkate ya absu yootin bakka baratu dhabe mom gareen shaada hinjira yo barnoota fide leenjin barnoota hanga tawasaniif bootan kennamee fi nyaata dhugiitiin isaanirraa ta'eetiniini bakki barnoota hinjira nama barachuu fedhuuf sinigalee nama haqaan biyya keessa jiraate islaamummaa qabate lakki'anii islaamummaa kana barachuu fedha boota fi bakka barnoota naa godhaa gaafa jettani saniif rakkoo tokko hin jiru alhamdulillah nuti ummanni islaama ummata arjaati garuu moo mana kiraanarraa kaffala kampaanii mana rifeensaa naa banaa kana naa godha hin jiru nu biraa nuti addaraasha akkasiin qabu sinigalee biizinasii akkasiillee hin qabu kanaafi islaamummaa gaafa qabattan ofii keessaniif qabadhaa itti dalagadhaa akkasan isiniin jedha nuti amantaa islaamaa amantaa rabbiin nuuf kennedha amantaa ortodoksii dammoo amantaan qeesiin namaaf kennudha amantaa ilmi namaa namaaf kennudha mee warroonni ortodoksii warri as jala jirtanii ortodoksii tawaahidoo tana irratti naladhee miti macaafumarraayyuu ni jira ka jedhu yoo ragaa qabaattanii kun akka gaafiitti isiniif teechiseera seentanii naa deebisuu hin dandeettan amantaa kiristaanaa kana ani irratti naladhee Kristos moo gaafa addunyaa kanarra jiru kiristaanummaa barsiisaa ture nuti amantaa dhalootan arganne gaafa jettanii kota deebinaa deebisa amantaa yeroo keessa guyyaa keessa argattaniidha malee amantaa irratti dhalattanii miti amantaan ilmi namaa kamiyyuu irratti dhalate islaamummaa kan har'a jibbitanis arrabsitanis garuu ishumarratti dhalattan yoo rabbiin isinii laaffise rabbiin karaa ofii jaalatu isiniif haa qoodu waan hundaa kasiif kennu rabbiidha waan ta'eef akka rabbii isinii hannu du'aa isinii goona garuu amantaan ati jibbitee har'a arrabsitu amantaa ati jalqaba rabbiin irratti si uume sanidha amantaa islaamati mee sammumatee dalaksiisi sammumateetii yaadi ani maalifan cuuphan maaliif kiristinnaa abbaatiin naaf kennan yookaan ammoo haati kiristinnaa maaliif naa kennamte maal na goote amma fakkeenya yoo dubartii taate ka quba qabu maalidha dubartiidha haadha kiristinnaa jedhamti gaafa dhiira ta'e immoo abbaa kiristinnaa jedhama sinii galee kanumaaf jecha maaliif haati kiristinnaa fi abbaan kiristinnaa naaf kenname ani maalifan kiristinnaa ka'e maaliif na barbaachise amantaan ani jalqaba irratti dhaladhe sun amantaa tamiidha jedhiitiin of gaafadhu moo dubbisallee macaafa wallaalte macaafa kanarra wannumti kiristaanummaan amantaadha itti amanaa jedhu gonkumaayyuu hin jiru jaalattus jibbitus isa kana dhugaa asirra jirtu furadhu sigalee akka macaafni siin jedhetti deemi macaafa qabattee staalidhaan akkatti suuraa wajjin kaa akkana godhaa billici dimlaayitii mana shiishaatti gootanii macaafa irratti jechuudha gubbaa babbareechitanii lafa nuu keessan isaan nuti shawwadamnu billiciidhaan sinigalee macaafa qabattee shubbisuu osoo hin taane qabattee staayilaan footoo itti waliin ka'uu osoo hin taane qabattee karaarra deemtee waan macaafni keessa hin jirre dubbachuu osoo hin taane jalqaba barsiisuu osoo hin taane ofii teetii gadi itti jedhiitiniin dubbisi maal jedha macaafni ani immoo afaan kiyyaan maal jedha sammuun kiyyoo maal yaadee dubbisi yoo qeesis taate farsoo haraqee bichaa quuftee asirra baatee namatti raaseen yookaan ammoo jettee sa'a 6 7 8 bataskaana keessan dhaabbatin damooza ji'aan argattu saniif jecha uummata ibiddatti hin yaamin sinigalee biizinasii keessaniif jecha uummata hin jallisinaa abbootiin amantaa akkasumas dammoo nissaa abbaatii yoo sinii kaase fakkeennan sinii kaasa innillee nama akka kiyyaati sinigalee
namni akka kan keetii gaabbiitti galta gojja kee addunyaa kanarratti dalagde guutuu karabbittiin hin himanne dhaqxee qeesii jala dhaabbatte abbaa waan akkana akkanaan godhe kanan hatee kanan dalagetti takka takkaan iccitii keetti himatta silaa kanatti himachuu qabdu kanatti boo'uu qabdu luka qeesii jalatti osoo hin taane fuula rabbii fuulduratti sujuuda buutee rabbii keetitti osoo bootte rabbii rahmata siif godha ilmi namaa namni akka keetii dhaqee Yesuus argeetti si hima maa gowwoomtaati maaliif si barbaachisa iccitii kan kee himuun seenaa kee himuun waan balleessite himuun badii kee kan dhiifama sii godhu ilma namaa osoo hin taane rabbiidha jalqaba rabbiitti amaniitini sanaan booda badii kan keeti yaa rabbi naa dhiisi badii kee rabbittiin boo inni illee cubbamaa akka kan keetii nama ji'a 9 dhalateedha garuu isin nama ji'a 9 dhalate cubbuu keessanitti muumiti nama ji'a 9 dhalate akka kiyyaaf keessatti dhalate waaqa ittee gabbaraa jirta waan ta'eef humtuu sirra laallama sinigale kanaaf jecha nama akka keetii hin gabbarin nama akka keetii waaqessin nama akka keetti gaabbiitti hin galin nama akka keetiin badii kiyanaaf dhiisin jedhini ka badii keessii dhiisuu danda'u rabbii tokkicha isa mul'anni isa addunyaa kanarratti namni isa argee hin beekne akkuma macaafarrattuu dubbatu waaqayyoon mul'atee hin beeku namni illee isa argee hin beeku hin mul'atullee siigalee dukkanni kamiyyuu isa argee hin beeku namni illee isa dhaqqabee hin beeku walaa nyaanne hin dhugne hin uffanne hin fincoofne qaama saalallee hin qabu dubartii irraa qaama saalatiin isin dhalatu waaqayyoon sinigalee akkuma macaafa geettu waaqayyoon sanitti amani malee isa akka kan keetitti nyaatee dhuge isa torbee takka guunnan akkuma daa'imman sa'aatii ammaa keessatti hospitaalatti kittaannattu isa kittaannate sanitti amaniin sigalee isa waaqayyoo dachiif samii uume isa addaamiif waan uume isa Yesuus addunyaa kanarratti erge isa Yesuus waaqessaa ture isa Yesuus itti ol fudhatame isa Yesuus badii koonaa dhiisedhee kadhachaa ture sanitti amani malee jechuudha kanaaf ilma namaa nama akka kan keetiin harma dubartiidhaa hodhe mee waaqayyoon harma dubartii hodha mee waaqayyoon qaama dubartii keessaa dhalataa subhaanallah yoo macaafa dubbisuu wallaalte akkanumatti mee sammuu keetii yaadi waaqayyoon akkamitti dhalata dubartiin akka kiyyaa akkamitti deettee kan inni deette moo ka'eetiin waaqessa mee ofuma keetii of gaafadhu yoo macaafa dubbisuu wallaalte qubee yoo addaan baafatu wallaalte jecha qeesii qabatteen deemin jecha paasterii qabatteen deemin uummanni biizinasiidhaaf dukkanatti si waamaa jira isin dammoo biizinasii san jala hin deeminaatini lubbuu tan teessan uummanni biizinasiidha ittiin bitatee boru jahannamatti isin oofaa jira akka rabbittiin amantanii waaqayyoon dhugaadha rabbiin dhugaadhaan sagaddanii fi macaafa dubbisaa dhugaaf dhara addaan baafadhaa jecha namaa hin deeminaa naman sodaatina rabbiin keessan malee namni maal laan jedha abaluu maal laan jedha hiriyoon kiyya maal laan jetti siigalee maatiin kiyya maal laan jedha isa san of keessaa baasa gaafa ati dhugaa qabatteetiin hin deemte yeroo kamuu mo'ataa taata yeroo fitnaan baay'atullee yeroof mo'ataa taata amantaan islaamaa amantaa haqaati amantaa biizinasaa osoo hin taane amantaa jannataati jannata argachuu yoo barbaadde koottu distii hatuu yoo barbaadde achuma taa'e alleqe kanaadha kara gaafii kiyyaattan deema namni gaafii kiyya naa deebisuu barbaadan yoo jiraattan kiristaanummaa irratti dhalatte moo qeesitu siif kenne moo guyyaa keessa argatte kiristaanummaa kana eessaa fuutan eessaa dhufe kun gaafii kiyya kiristaanummaan eessaa dhufe eessaa fuutan